Mata dureen har'aa waa'ee saayikooppaatii yookaan immoo saayikooppaat kan jedhudha. Akkasumas immoo fakkeenya nama saayikooppaatii ta'ee namicha dubartoota 36 ajjeesee seenaa isaa sanitti himaa. Egaa namicha kana saayikaatiristiin adda addaa dabalataan immoo saayikooloojistoonni adda addaa namichi kun saayikooppaatiidha. Dabalataan immoo dhibee parsonaalitii keessaatii yookaan dhibee namummaa keessaa isa tokko kan ta'e naarsistik parsonaalitii diisooordarii qaba jedhanii diyaagnoos godhanii turanii. Egaa waa'ee isaan sanitti himaa na dhaggeeffadhaa. Akkam jirtu lammii koo nagaa keessanii an Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa waa'ee fayyaadhaan wal qabatee egaa fayyaa yeroo jennu qaama keenya guutuudha. Sammuu keenya, gogaa keenya, qaama keessaa keenya waan hundumaayyuu wal qabatee YouTube akkaawuntii koo kanarratti nan barsiisa. Dabalataan immoo mana keenya keessatti maal akka goonee fayyaa keenya akka eeggachuu dandeenyus sirrittiin himaa. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii koo naa ta'a. Hamma irratti namoonni sabiskiraayib gootanii na jajjabeessitanii viidiyoo koo laayik naa gochaa jirtan, koomentii naa barreessaa jirtan hedduu baay'ee galatooma. Mata dureen har'aa keenya immoo waa'ee saayikooppaatii yookaan saayikooppaatii kan jedhu. Egaa yeroo baay'ee namoonni arrabaafis ta'ee saayikooppaat jedhanii wal arrabsu. Jecha saayikooppaatii kana baay'ee itti fayyadamu. Kanaaf mee saayikooppaatiin maali? Namoota akkamiitu saayikooppaat jedhamu? Namoota amala akkamii qabutu saayikooppaat jedhamu? Isa jedhu sin barsiisaa ni dhaggeeffadhaa. Kaarakterii yookaan amala namoonni saayikooppaatii qaban agarsiisanii maal isinitti fakkaata? Inni tokkoffaanii booldinas kan jedhudha. Kana jechuun self konfidensiin isaanii yookaan immoo ofitti amanamummaan isaanii baay'ee tokko kan keessa ba'ee baay'ee guddaa kan ta'e jechuudha. Namoonni noormaalii ta'anii ofitti amanamummaa akkuma qabaniin waan tokko yoo balleessanii, yoo yakka hojjetan, yoo seera cabsan yooma ta'eyyuu ni sodaatu. Garuu warri kun waan tokkoyyuu hin sodaatanii waan tokkoyyuu itti hin dhaga'amu. Kana booldinas jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf sanitti himaa namni noormaalii ta'e tokko yeroo mana namaa galee waan adda addaa hatu sodaan itti dhaga'ama. Keessaa ni sodaata. Garuu warri saayikooppaatii ta'anii warri dhibee kana qabanii waan tokkoyyuu itti hin dhaga'amu. Yeroo waan akkanaa godhanii tasgabbaa'anii suuta jedhaniidha waan akkanaa kan godhan jechuudha. Dabalataan immoo yeroo balaan tasaa irra ga'u yookaan immoo waan tokko adabbiin fa'aa irra ga'u waan tokkoyyuu hin sodaatan. Namni noormaalii ta'e tokko waan tokko yeroo balleessu ni sodaata. Adabbiin isaa maal ta'a laata? Adabbii sana ni sodaata. Adabbiin isaa maal akka ta'e ifaan ni cinqama. Garuu warri saayikooppaatii ta'an kun waan tokkoyyuu cinqii hin agarsiisanii waan tokkoyyuu hin qaban jechuudha. Jireenya isaanii keessatti balaa adda addaa, balaa tasaa adda addaa, waan adda addaa dhimma hin qabanii waan tokkoyyuu hin sodaatan. Yakka yeroo cabsan waan tokkoyyuu hin sodaatan jedhee isinitti hima. Erga yakka cabsanii yakka hojjetan sanaa fi adabbiin adda addaa ni kennama. Yeroo adabbiin adda addaa kun kennamu fakkeenyaaf mana hidhaa ta'uu danda'a yookaan immoo namni fa'aa reebuun fa'aa ta'uu danda'a. Egaa yeroo akkasii dafanii yakka sanarraatii dafanii damdamatu jechuudha. Isaaniif adabbiin waan tokkoyyuu itti hin fakkaatu. Inni lammaffaan biheevaral disinhibition kan jedhudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waan tokkoyyuu of to'achuu hin danda'an. Of to'achuu hin danda'anii tasgabbaa'uu hin danda'anii jechuudha. Kana jechuun erga yoo nama wajjin wal lolanis yoo nama wajjin wal bu'anis waan tokkoyyuu of to'achuu hin danda'anii nama sana miidhutti baay'ee jarjaru waan tokkoyyuu tasgabbaa'uun isaan bira hin jiru. Dabalataan immoo yeroo baay'ee wantoota araadaa adda addaadhaaf ni saaxilamu. Dhugaatis ta'uu danda'a, diraagii adda addaa fudhachuufis ta'uu danda'a. Wantoota araada nama qabsiisanii fi yookaan addikshinii adda addaa, sabistaansii abiyuusiin adda addaa isaan biratti baay'ata. Wantoota kanaaf baay'ee saaxilamu jechuudha. Gonkumaayyuu of to'achuu tasgabbaa'uun hin danda'anii. Kana biheevaral disinhibition jennaa jechuudha. Namoonni kun yeroo baay'ee yakka hojjechuu, seera cabsuun hedduu tokko itti baay'ata. Seera cabsuudhaan yakka hojjechuun isaan bira baay'ee koomaniidha jechuudha. Inni sadaffaan emotional shallowness kan jedhudha. Kun maal isinitti fakkaata? Namaaf gadduun, namummaan itti dhaga'amuun waan tokkoyyuu isaan bira hin jiru. Nama wajjin kan jiraatanii baay'ee fakkeessanii, baay'ee fakkeessuudhaan jechuudha. Yookaan immoo minipileet godhu. Nama gowwoomsuudhaan benefitii adda addaa, tajaajila adda addaa argatu. Baay'ee nama minipileet godhu jechuudha. Fakkeessuu saniin jedheera. Yeroo fakkeessuu baay'ee akka nama gaarii ta'anitti, akka nama gaarii ta'anitti, akka namni isaan jaallatuuf, akka namni isaan fudhatuu fi baay'ee fakkeessuu benefitii adda addaa, tajaajila adda addaa argachuu waan barbaadaniif baay'ee fakkeessuu jechuudha. Mallattoon inni sadaffaa isa kanaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo miinnas. Kana jechuun maal jechuudha? Baay'ee namoota hamoodha isaan. Kana jechuun namaa gadduun waan tokkoyyuu isaan bira hin jiru. Yoo namaa gaddu ta'eyyuu fakkeessanidha malee keessi isaanii dhuguma gaddii miti jechuudha. Baay'ee fakkeessu. Kanaaf namaa gadduun isaan bira waan tokkoyyuu
hin jiru. Lammaffaan immoo nama miidhuudhaanii namarratti waan hin taane hojjechuudhaanii waan akka aangoo qabanitti of ilaalu. Gaafa nama miidhan baay'eetu tolaa jechuudha. Egaa amalli isaan agarsiisan kana fakkaata. Namoonni amala kana qabanii yeroo baay'ee inheritaansii yookaan immoo maatii irraatii, fira irraatii itti dhufaa jedhamee yaadama. Yoo maatiin qabaate, yoo haatiif abbaa amala akkasii qabaatanii, chaansiin ijoollee isaanii amala kana qabaachuus baay'ee bal'aadha jedhama. Inheritaansiin kun naannoo parsantii 90 qabata jechuudha. Dabalataan immoo envaayiroonmentii yookaan naannoo keenya irratti haalli guddina namootaa, haalli itti guddatan fa'a sirrii miti taanaan, fayya qabeessa miti taanaan, egaa kunis akka envaayiroonmentiin kun faaktarii akka ta'u, dhibee kanaaf akka nama saaxiluu danda'u ni ibsaa jechuudha. Saayikooppaatii diyaagnoos kan ta'u yookaan immoo namni tokko dhibee kana qabaa jedhamee kan jala muramee beekamu yoo waggaa 18 ol ta'edha. Garuu immoo ijoolleen gara fuulduraa fi saayikooppaatii ta'uu danda'anii amala akkamii agarsiisu yoo jennee daa'imummaa isaaniitti yeroo daa'ima turan baay'ee bo'u, sa'aatii 24 bo'u. Dabalataan immoo baay'ee irritabil ta'u. Kana jechuun hin tasgabbaa'anii baay'eema tokko irritabil ta'u jechuudha. Inni kaan immoo ijoollee yeroo baay'ee daa'imti yeroo baay'ee ji'a sadiifaatti sooshaal ismaayil jechuun yookaan immoo waan akka seequufaa ni agarsiisu. Garuu ji'a sadiifaatti waan akka seeqqachuu sooshaal ismaayilii namatti kolfuufaa ni eegalu. Garuu immoo yoo ji'a sadiitti sooshaal ismaayilii yookaan kolfuufaa hin eegalleefaa ta'ee riisk faaktoriidha jedhamee yaadama. Yeroo immoo guddatan yeroo daa'imummaa irratti gara umrii ijoolleetti gara ol siqan jechuudha. Yeroo akkasii maal godhu wanta xiqqoo ta'ee hatuufaa jalqabu amala akkasii ni agarsiisu. Beellada mana keessaa fa'aa miidhuufaa ni eegalu. Waan adda addaa gubuufaa ni eegalu. Karaa kanaan amalli isaanii jijjiiramaa deemaa jechuudha. Gaafa guddatan immoo gaafa nama guddaa ta'an gaafa dargaggeessa ta'an immoo maal godhu wanta gurguddaa fa'aa meeshaa gurguddaa fa'aa hatuu eegalu. Nama gudeeduufaa eegalu. Reebuufaa yookaan nama miidhuufaa waan akkanaa fa'aa amala akkasii fa'aa agarsiisaa deemu jechuudha. Guutumaa guututti namoonni amala akkasii qabanii gara fuulduraatti saayikoopaat ta'uu guutumaa guututti osoo hin ta'in namoonni yeroo baay'ee namoonni saayikoopaat jedhanii daagnoostii ta'anii jala muramanii saayikoopaatidha kan jedhamanii haalli guddinni isaanii gara dudduubaatti deemamee gaafa ilaalamu amala akkasii agarsiisu jechuudha. Egaa rakkinni kuni koomanii kan ta'e yookaan kan baay'atu dhiira irrattidha. Reeshoon isaayyuu 20 reeshoo tokkodha. Kan dhiiraa 20dha, kan durbaa tokkodha. Kuni kan agarsiisu dhiirota irratti akka baay'ee baay'atudha kan agarsiisu jechuudha. Egaa namoonni kuni paanishmentii yookaan immoo adabbii balleessaa isaaniif godhame sana waan tokko ittiin fakkaatu waan ta'eef yeroo baay'ee yoo adabdanis irra deebi'anii seera cabsuudhaan yakka hojjechuudhaan baay'ee beekamu jechuudha. Egaa namoonni kun yeroo baay'ee tajaajila kennuuf baay'ee rakkisaadha. Sababiin isaas tokkoffaa irratti akkuma rakkina qabanitti of hin ilaalanii akka nama gaarii ta'ettidha kan fudhatanii. Kanaaf yaalii gochuun baay'ee rakkisaadha garuu hamma danda'ame saayikaatiriin yookaan immoo ispeeshaalistiin sammuu yaalii adda addaa gochuufii danda'u jechuudha. Ofii isaanii rakkina qabna jedhanii waan hin yaadneef namoota akkasii fayyisuun akka isaanii gargaarsa argatanii baay'ee rakkisaadha. Waan ani isinitti himuu barbaadu inni dabalataanii saayikoopaat cheeklistii kan jedhamu jira. Cheeklistii kanarratti namoonni amala cheeklistii kanarratti qaban guutanii saayikoopaat jedhamee diyaagnoosdi kan ta'anii jechuudha. Cheeklistiin kun maal of keessatti qabata? Interpersonal facet, antisocial facet, affective facet, lifestyle facet, effective facet. Wantoota afran sanitti kana jalatti waan amaloota adda addaatu jira. Egaa cheeklistii isaadha. Cheeklistii kanarratti hundaa'anii namni amala sana guute saayikoopaat jedhamee diyaagnoosdi ta'a jechuudha. Egaa namichi dubartoota 36 ajjeese kuni namichi Teed Bunii jedhamu kuni 40 keessaatii kan nama dhibu 39 guute kanaafidha kan saayikoopaat jedhamee diyaagnoosdi ta'e yookaan jala murame namichi kun saayikoopaatiidha kan jedhamee kan murteeffame jechuudha. Amma immoo seenaa namichaa dubartoota 36 ajjeese namichi kun saayikoopaatidha jedhamee kan diyaagnoosdi ta'e isaan sanitti himaa na wajjin tura. Egaa namichi kun kan guddate akkoosaa fi akaakayyuusaa biratti guddate. Sababiin isaas haati yeroo deessu nama hin beekamne irraati deessee abbaa isaa hin beeku. Akkoosaa fi akaakayyuusaa birattidha kan inni guddate. Egaa kan inni beeku akka akkoonsaa fi akaakayyuusaa haadhaaf abbaa isaa ta'anii akka haati isaa isa deesse immoo akka obboleettii isaattidha kan inni baree guddate jechuudha. Akkasitidha kan guddate. Egaa lamaaniin jedhee ijoolleen yeroo guddatanii amaloota adda addaa qabu taananii chaansiinis gara fuulduraa fi saayikooppaatii ta'anii guddaadha jedhamee waan yaadamuu fi egaa mucaan kun yeroo inni guddatutti yeroo ijoollummaa isaatti maal gochaa ture mana namaa fa'aa cabsuudhaanii waan adda addaa fa'aa hata ture. Gaafa dubartoonni wayaa isaanii jijjiirratan fa'aa dhokatee fa'aa ilaala ture. Akkaataa kanaan kan guddate mana barumsaa isaa keessattis
hiriyoota godhachuu hin dandeenye. Waan tokko kan isinitti himuu dagadhe anti social personality disorder kan jedhamu jira. Egaa namoonni saayikoopaat ta'anii anti social personality disorderii kana qabu jedhama. Anti social personality disorderii kana yeroo biraa viidiyoo biraa irratti isin barsiisa. Yeroo baay'ee namoonni saayikoopaat ta'anii anti social personality disorder qabu jedhama. Egaa mucaan kunis yeroo sana hiriyoota godhachuu hin dandeenye, namatti siquu hin dandeenye jechuudha. Maqaa isaa sanatti inni maqaan isaa Teed Bandii jedhama. Dookumentariin adda addaa irratti hojjetameera, ilaaluu dandeessu. Yuunivarsiitii yeroo galu jaalalli isaas jalqabaa qabate. Mucaan kun bareedduudha. Rifeensi ishee gurraachadha. Dheeraa gurraacha qabdi. Bareedduu dargaggeettiidha. Barumsa ishee sirriitti barattee maatii gaarii keessaa baatee egaa kaaraakterii kana qabdi jechuudha. Kwaalitii kanaaf yeroo sanatti akka inni baay'ee gammadaa ta'ettidha kan dubbatame. Mucayyoon kun riishipii kana dhaabuu barbaada. Yeroo riishipii kana dhaabduttidha kan inni waan hamaa dubartoota irratti hojjechuu kan ka'e jechuudha. Egaa dubartoonni 36 inni ajjeesisun iyyuu dubartoota baay'een isaanii ishee fakkaattu. Hedduun isaanii rifeensa dheeraa gurraacha ta'e qabu. Yeroo baay'ee barattoota yuunivarsiitiidha kan inni attaak godhu kan inni ajjeesu. Dubartoota inni ajjeesu yeroo baay'ee jaalalli isaa durii kan fakkaatan. Erga mucayyoo kana wajjin gargar ba'ee boodadha kan inni dubartoota 36 ajjeese. Inni dubartoota 36 ajjeeseera jedhu malee garuu isaa oldha jedhameedha kan yaadamu. Erga yuunivarsiitii Waashingtaniitii saayikooloojiidhaan eebbifamee booda immoo yuunivarsiitii Yuutaa jedhamu jooyin godhee ture. Loo barachuudhaafdha kan inni jooyin godhe. Egaa yeroo sanattidha haadha manaa kan fuudhe. Haati manaa isaa mucaa tokko qabdi. Elizaabeet jedhamti. Haadha manaa isaa kan fuudhe. Akkaataan isheen itti ibsitetti inni akka abbaa manaa gaarii ta'etti mucaa isheedhaaf akka abbaa gaarii akka ta'ettidha. Lamaaniin saniin jedhee namoonni saayikoopaat ta'an kun baay'ee manipuleetiividha. Baay'ee fakkeessu. Akka nama gaarii ta'anitti fakkeessu. Kan nama ajaa'ibu namoonni baay'een iyyuu gaariidha jedhanidha kan isaan dubbatanii gaafa inni ajjeesaadha jedhamu iyyuu amanuu dadhabanii jechuudha. Maaliifidha? Sooshaal laayifii isaa keessatti akka nama gaarii ta'ettidha kan amala isaa agarsiisaa kan ture garuu dhokatee immoo dubartoota 36 ajjeeseera jechuudha. Yeroo dubartoota 36 kan ajjeesutti dubartoota hedduu kan akkamittiin argatee ajjeese gaafa isaan mana barumsaatii ba'anii yookaan immoo iddoo adda addaa yeroo bashannanaatii ba'anii akka nama gargaarsa barbaadutti yookaan nan dhukkubsadhe jedha yookaan waan akkanaa na gargaari jedhee konkolaataa keessa ijoollee gashuudhaan fuudhee deemee ajjeesaa jechuudha. Ajjeesuu duwwaa osoo hin ta'in jalqabaan gudeedanii erga gudeedanii ni ajjeesa. Dookumentarii tokko tokko irratti immoo erga ajjeesee iyyuu reenfa isaanii ni gudeedafaa jedhama. Egaa namichi kun amala akkasii qabaa jechuudha. Namichi kun erga qabamee mana hidhaa galee yeroo si'a sadii bahuudhaan deebi'ee qabamee si'a sadaffaa irratti yeroo inni mana hidhaatii baqatee ba'e sana daayireektilii gara yuunivarsiitii deemuudhaan dubartoota sadii achitti ajjeesee ture jechuudha. Namichi kun seenaan isaa baay'ee kontiroovershaaliidha. Neetfiliksii irras jira. Yoo barbaadan dookumentariin adda addaa irratti hojjetamera. Teed Bandii jettanii ilaaluu dandeessu. Namichi kun kan baay'ee kontiroovershaalii ta'ee fi namni mana hidhaa keessatti iyyuu namichi kun hin goone jedhanidha kan baay'een isaanii falmaa turan jechuudha. Maaliifidha? Namichi kun akka isaan jedhanitti namichi kun bareedaadha jedhanii yaadu. Amala gaarii qaba. Nama yuunivarsiitii baratee bahedha. Nama beekumsa qabudha. Kanarratti immoo digirii isaa lammaffaa loo barachaa jira jedhameedha kan yaadamu. Haadha manaasaaf nama gaariidha. Mucaa haadha manaasaas baay'ee akka nama gaariitti guddisaa jira. Gonkumaayyuu inni hin godhu jedhameedha kan yaadamaa ture jechuudha. Sababiin isaas namichi kun saayikooppaatii duwwaa osoo hin ta'in narsistik personality disorderiis qaba jechuudha. Isaanii baay'ee manipuleetiividha. Baay'ee fakkeessuudhaan akka nama gaarii ta'anitti aaks gochuudhaan diraamaa hojjechuudhaan ofiin ta'anii gonkumaayyuu amala isaanii sasirriin agarsiisanii fakkeessanii jiraatu waan ta'eef namoota baay'ee irratti gaaffii akka uumu godheera jechuudha. Akka abukaatootti akka looyarii tokkotti ofiisaaf falmaa ture. Kanarratti immoo baay'ee beekumsa qabas. Seenaa isaa kana fakkaata yoo barbaadan deemaatii ilaalaa barumsa adda addaa irraa argachuu dandeessu. Waan dhaggeeffataniif baay'ee galatooma. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa yoo dandeessan. Koomentiis naa barreessaa. Gaaffii adda addaa qabdu taanaan koomentiis naa barreessaa. Amma torbee dhufu wal agarrutti nagaatti.